دخان خيسا eenyuutu bara dhufu afee ramadaana akkasii deebi'ee soomana gaafii jira jecha saniif warra jechuun ramadaana itti aanu afu rabbi nu haa taasisu amiin nama amata hedduu itti deddeebi'ee ramadaana soomanu halkanillee dhaabbatu rabbi nu haa taasisu tanaafi obboleeyyan kiyya abbootii keenya hawwan keenya wanni guddoon baatiin ramadaanaa tana barnoota irraa fudhannee jirra leenjii keessatti fudhannee jirra jijjiirama baatii biraa keessan qabne baatii kana keessan ni qabna maaliif kaayyummaan soomanaatu ilma namaa keessaa fi gubbaa isaa jijjiiruudha dhibee keessaa jijjiiruudha hariiroo inni hawaasummaa namaa wajji qabu akkasumatti illee deebiitii khaaliqa dachii samii uume wajji qabu jijjiiruudha alaaqaa yookiinis hariiroo rahmaanii wajji qabu cimsuudha kaayyoon isaa jechaadha kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun akka rabbi sodaatani sodaa rabbi jechuun maali siifi rahmaan idduu nagayni jiraachuudha akkasumatti illee siifi banii aadam bira dabriiti siifi beeyladaa wajjin siifi jechuun bineensaa wajjin adurree lukkurraa qabi waan sii waliin hariiroo qabu wajjin saree ganda keessa jirtu tanaa wajjin ati jechuun hariiroon uumaa rabbiin dachii tanarratti uumee wajjin qabdu maal ta'uudha nagaya ta'uudha jecha rabbi sodaachuu jechuun saniif ramadaanni kun waa hedduu nu barsiisa haala mijataa hedduu qaba baatii ramadaanaa kana sheeyxaanni silaa yeroo biraa azaanu godhu خرا مسجدا جنميتي قطوري هنگا أزانمو يو أزانمو ميتي قطوري نك آمني هنگا إقاممو جاوخون باتي رمضانا خنا خيسة جتشان جرو إفي أكس موكسي متي كس جتشان جرو بره حال مجا وانا جتشا شيطان هداني الأمو النبي ننجان خيسة هوغنسي شيطانا جتشا أكس مباتي رمضانا خنا خيسة هلالين يخنس بلبل أزابا چوفمونيسي حال مجتان هلالين رحمتها يوخينيس هلان جنتها ببنمون خيرين دجاران ربين سبحانه وتعالى نما ختبون فردي ترباتم التكتاون سنان سلاباتي برا خيسة دلين تباتي تناوجين تقومي تأكا فردي تلقاومون خوني حال مجتا باتي تنخيستي حواسني مسلمة ربين أكا بداستي نفخن يجا غربيراتين جرى هايرو أخلاق نما تولچو خيست نبي كين محمد عليه الصلاة والسلام يو تكون كيسن إسا سومنك أبو نم تكو إسا عربسه يوخينيس إسا دانوف برباده عربا يوخينيس حركة قتلاتو تهي غاف برا يو جچتا كسينجان وصو زيادان قدين جچتا كتي سنخفلو نمدن دي سخراق أبدا شريعان سندور كنه يچا ليهن ستوكو چا مثلا وصو ترفين قدين إرا خفلچو ندن ديس yoo si dursan jecha baatiin ramadaana ammoo faallaadha tanaan yoo nam tokko jechuun si arrabsee arrabattiin kutinii ani soommanaan qaba je'etii duyda garsiisi jaa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam kana jechuun maaltu keessa jira jecha idfa'a billatii hiya ahsan jijjiiri jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa hamtuun dhufe ati maaliin bakka buusi jaa toltuudhaan bakka buusi toltu geeddarii jaa نمبان تجين جا أنسي وجه لينكتا جيني جا رب سبحانه وتعالى يوخينس أجيسي أكنا من أجيني أرجع أكنا من جرّي تاتي ألستي تاتي سندبرسون برباچس خنت الشريعة نو إيجا جا خنر رمال فرده جا هريرو أما اللي ده بيت نبي كني محمد عليه الصلاة والسلام مال جان نم نجتوني سومنا إيجا سومنا أبا دجي namni jecha fokkotaa dubbachuun dhiisin jecha dharaa jecha cubbuu kijiba shuwada nama olit diru cubbuu ragaa bahuu jecha namni kanan dhiisin je nyaataa dhugaatii jechaa fi gochaas jecha dharaa dubbachuu jecha dharaa ragaa bahuu kijibuu nama shawwadu arraadaan والله جاني وان انتاني يجونس خجيبو يجا نمني خنن ديسين اتدلقون ديسين دبچون ديسين اتدلقون ديسين
nyaataa dhugaatii dhiiseetuma an soommane jechuu isaatti rabbiin haajaatti hin qabu jaal ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. kunis maal si barsiise jecha ati akka nama dhugaa taatu, ati akka nama jechuunis abbaa fedhe maan taane haadhateetii wajjin namni wal qabe taanaan deessee si dhalte tasitti aantun jirtu akka sadarkaatti ta rabbitti aantu haqa rabbitti ta'aanu haqa eenyuuti? Haqa haadhaati. Isteeppi sadaffaa irratti haqa abbaati. kana jechuunis qur'aanaan lafa nuu kaayee jira jecha waqadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wabilwaalidayni ihsaana an ishkur lii waliwaalidayhi jechuun na galateeffadhu eega na galateeffate booda haadha abbaa kee galateeffadhu jaa ifiifitti aanse rabbiin bakka hedduutti jecha yoo haati teetii fi namni jechuunis mana murtii wal dhaaban haati tee ragaa yoo si yaammattee haadhatiyyaan najaa baase jechuun dandeessu jecha dhugaa jiru san yoo haqni san haadhateetii ta'uu baate haqni san jechuunis silaa baalagaaraa isa jechuunis morkataa nama kaanii ta'uu ragaa baateetuma haadhata san gargaartaa jecha yoo adabni maallaqaa irra dhufees ni gargaarta eenyuuf ragaa baata immoo ta haadhateetii wajji wal kasaste saniif ragaa baata yoo haqa qabaattu ta'e gaafa kaanii eenyu namni tokko qaadiidha qaadii muslimaati shurahil qaadii jaaniini ilmi isaa namaa wajji wal lole gaafa umaris qaadii ture gaafa aliyyiitis qaadii ture namni kun jecha ilma isaatu namaa wajji wal lolee abba jechuunis abaluuni qabeenya kanarra wal qabnee jirraati yoo jechuun nan baasne manguddummaaniin fixadha jeen natti mijeen yoommoo dhimmi isaa eekaa namni kun bara osoo kissitti hin seenne eenyu wajji mari'atanii beeytanii abukaatoo wajji mari'ata akkasii bare nama jechuunis ogeessa seeraati wajji mari'ata na baasaa yoo sin baasu dhukkee sirraa kaa dabadhu yoo jaanii wacii biraa baasuu deemaa jecha sanii jecha naamusaan ta'a saniif dhufee abbaan isaa abbaa seeraati dhufee mari'ateen ilmi kun abaluu wajji wal dhabee jira qabeenya kanarratti jechuun yoo dubbiin na baastee gara mana murtiitiin fidaa gara keeti yoo nan baasne immoo manguddummaaniin fixadhaati maal naa dhaamtaa jeen abbaadha hogguu kana shurahil qaadiin maal godhe fidi je'een gara kiyya ni laalee dubbii abbaan haqa qabu ilma isaan turre jecha isa kaan ture hidhaa irra murteesseewu hogguu dacha dhufu yookiinis gara mana murtii hogguu dhufu nyaata mucaa kanaaf ilma isaa kanaaf nyaata qabeen mana hidhaa nyaata isaa kannee gara seeraa dhufaa jecha hogguu kana maal jenne ilmi isaa jecha yaa abbaa kiyya lafa nagayaatiin siin mari'adhe yoo dubbiin tun nan baasne natti himii manguddummaaniin fixadhaa jeetiin sitti hime fidi naan jette egaa si baasti sin baastu hin jenneen garuma kiyyaa fidi jeen ittiin kijibnee jecha maaliif akkana na goote hange jechuun hidhaan jechuun ammudadhu sadarkaa kana maana deemtee ati abbuma kiyyaa miti jeen abbuma keete akkanumaatu irra sii caalaa jeen yooniin dubbii tana manguddummaan fixadhu siin jee manguddoon jechuun jabina arraada keetirraa kan kaatee haqa san dabsitee siif muru ibidda sii muruu dandeessi sun immoo duniyaa keetiifis barakaa siif hin qabaatu akhiraa keetiis hin milkeessu tanaa jechaan gara kiyya fidi je'ee murtii tana murteessuuf dirqamee jee saniif namni jecha dharaan dhiisin cubbuu namaa ragaa bahuun dhiisin farada namni dhiisin soommanuu keessatti nyaataa dhugaatii dhiisuu keessatti rabbiin haajaatti hin qabu ergamaan jaa kana jechuun akhlaaqa keet tolchaa jecha haala kee bareecha soommanni ammallee ergamaan rabbii hadiisa biraa keessatti maal dhaamanii hedduudha jaan warra ni soommanne ja'urraa hedduu jira jaan hedduu hogguu jaan waan xiqqaa miti jecha nama silaa soommana jirra ja'u kanarraa hedduudhaa je bu'aan soommanarraa arkatu dheebuu fi beela malee sawaaba biraa kan arkanne je ni soommanneef taa'an sawaaba soommanaan arkatan je bu'aan soommanarraa arkatan dheebuu fi beela qofa je ammallee warra halkanni dhaabbanna ja'u taraawiya yookiinis ni atoorarra warra ja'u qaaxiraa malee ta'aaba malee faayidaa silaa dhaabbanni harkan qabu warra hin qabneerraa hedduu jiraa jaan ergamaan rabbii kuni maal nu garsiisaa jechaadha
yoo akhlaaqaan dabaalamuu baate soommanni kun, yoo arraadatti naamusa godhuu baatte, yoo harka keetiin naamusa godhuu baatte, ija keetiin waan daawwattutti yoo naamusa godhuu baatte, miila keetiin karaa deemtutti yoo naamusa godhuu baatte, soommantee oolte waan rabbiin haraam godhetti furuu garaa kee yookiinis qochumaa keetti waan hin taane yoo kakannitu ta'e, nyaata haraam ka nyaattu ta'e, dhugaatii haraam ka dhuydu ta'e, khayriin tee fudhataman qabu. Akkuma ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam nama rifeensi isaa guduruu jira, haqaamni isaa dhukkee, ka'abaatti maxxanee yaa rabbi jee rabbi kadhata jedhe. Dubbii tana laala. Naas ni fayyaddi, hayyama rabbiitiis siis ni fayyaddi jeeti yaade inshaallah. Nama jechuunis imalee sinqaawee ta'aba xayyaaraan haa ta'u, dooniin haa ta'u, geejjiba konkolaataan haa ta'u, gaalaa fardaan haa ta'u, gosa yaabbii fadhetti fayyadamee safarri jechuun kutaa azaabarraa hijaan ergamaan rabbii ta'aba qaba yeroo hundaa'u safarri akka manaa imala keessattiin harkattu. Nyaanni siin mijjaa'u, hirriibni haalli siin mijjaa'u ta'aba qabaata safarri jechaadha. Saniif noolii qabatee jira, yaabbii yaabbatee jira, imala dheeraa deemeeti beeytii rabbii qabatee hajjiidhaaf jecha umraadhaaf achi dhaabbatee yaa rabbi jaaje. Waxaamuhu haraam, wamalbasuhu haraam. Nyaanni isaa akkanumaa wajjin haraami jee ergamaan rabbi. Dhugaatiin isaa haraami jee. Inuu san bira kute wannummaan inni dheengiyameenuu haraami fa'annaa yustajaabu lah. Eessaani haraam nyaachaa, haraam uffachaa, ibaadaa salaataa, soommanaa, hajjiin eessaan irraa qeebalamti jaan ergamaan rabbi. Soommanni kana nu barsiisaa jecha. Halaal nyaachuu, halaalitti furuu, halaaliin hiraabuu jecha. Olmee fiitis akkasumatti olmee halaal godhu. Musalsalaata jala hin bulu namni soommana qabu. Akkasii baree sanii miti hattaa waanuma khayriitu daawwachuudhaaf yeroon qabaatu baatii soommana. Waanuma khayrii waan dhorgama hin qabne jechaadha. Makkuma banatteetu maa'u yoo nasiibaa hanguma furtuu banatte malee dhaqqabdaa. Isaan yeroon isaanii ga'e ibaadaa jiranii ibaadaa isaanii ta'e ta'uu ta'a. Ni taateefi ibaadaan sudeessi siif katabamti. Tamakkaa yookiin kamadiinaa isaan liivii mubaashar gaggeessan san teessee ati jechuunis usteetuma bira teessee hanga isaan taraawii fixanii keetis kamasgida keetii fixee sawaabni san sii katabama. Soommanni bar jechuun sudeessi eegalee hanga dhumaa soddommana jechuun makka na dura eegaleen beekuu wajjuma gattaa'ee eegaleetiin wajji fixaa yoo jee dhiiroo sawaaba halkan dhaabbachuu numa harkata. Egaa inni taa'eetuma wajji mataa lulaa jechaadha. Jarri immoo jechuun rabbi kadhachuu jiran, salaatu jiran, jechuun zikrii godhu jiran, inni daawwachuu jira. Ni harkata sawaaba man qaama ramadaana iimaana wahtisaaban gufira lahu maa taqaddama min zambi. Hadisni jawsan nama jechuun sudeesii jala taa'ee yookiinis makka jala taa'ee takka madiinaa jala taa'ee jechuunis TV jechaadha. Achi jala taa'ee daawwachaa bule san taajjuda sanis akkasumatti jala taa'ee daawwachaa bule san sawaabni jara sanii isaaf ni hammaarama. Abadan saniif sanuun dhaqqabu jecha. Subhaanallaan takka gatii qabdi. Alhamdulillahin gatii qabdi. Aayanni qur'aanaa tokko gatii qaba. Sani jechuun baatii ramadaanarraa darsiin haala keenya nuuf tolchu jecha. Hariiroon nuufi ilmaan idduu jiru irra baatii ramadaanaa kana keessa tola. Gama keenyaan sirreeffamaa jira, gara haadha manaatiin sirreeffamaa jira, gara ilmaatiin sirreeffamaa jira. Sheeyxaanni fiishka afuuf hin jiru jecha. Sheeyxaanni fiishka afuuf hin jiraatu. Jechuun amma hogguu mana seenu Muhammad alayhi salaatu wassalaam hogguu mana ifii ol seenu sawaakaan eegala jaan mana ifii. Salaamtaan eegala jaan. Keenya kun immoo hogguu mana seenu hanqinuma jiru jechuun maa achi kana maa ganneetan maa achi neetan. Maa ijoolleen maal gooti jechuun dura wanni san haa gaafatamu rakkoon qabu. Rahmata eega mana naqanii booda gattaanii jechuunis hayyee dubbiin tun akkam anuma fakkaate moo ijumatiyya moo akkas jaanii ni bare. Haati manaa tun tam irra sii fudhatti sila. Ijumatiyya moo bikkisan hin xaragamnee na fakkaataa jechuutu irra caala moo maal dalagu jirtan gamma.
dhukkubsachuu jiraachuu dandeessi. Akkasii bare waan isii shaakaleen beeytu arraadaan namni waa tolcha arraadaa waa balleessa. Hin dhaqqabu gaafeetu sarraatee yaa qaxaradhu siin jette wassalaam baakoraan dhufee jecha hangasuma. Dubbiin hanganumatti eessa dheetii jechaadha. Gara jechuunis sokkaa fi manguddummaa bira dheetii jecha. Yookiin barraadaa xiqqaa tokko cabe ni cabaa ebar ni cabaa si harkaa'u ni caba atu waa meeqa cabsite. Abbummaan manaatu waa meeqa cabsee jira namni isa gaafatu hin jiru namni loluun hin jiru ati manaas loluun hin dandeessu. Maaliif jennaan isiin maallaqa san hin fiddu isaaf fide loluun hin dandeessu. Gaafa jechuun isiin cabsite immoo gaalli isiin ka'e. Akkasuma jechuun dhukkeerraa haasa nasiib ammaas jechuun hogguu ijoollee waa cabsite ammaas akkuma abbaan manaa isii godhu sana haati manaattis eenyu gooti ilmaan qalaw gooti jecha wada hakima geessu gatii barraadaati olitti hakima geessu ta'an ammaas lachuutu abbaan manaatis haatiinis ilmaan kana inninis haadha manaatan kana jechuun ramadaanni kana hunda leenjinuu kanna waa takka gara furmaatatti kan nu hedduu qabna filmaata jecha filmaata Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hogguu jechuun mana keessa sirraa'uu didee استيبيلي نوخاي جر قرآن خيسة ربين دبتي جراية غرسو فإذهن غرسا جا رب سبحانه وتعالى من آتي وجولي قالوا تبدن غرسا أكجا تشونس غرفة من تاسسا غرسا سنبوده هو استيبين اتيانتو مي أوداني هري برت سنينو يوسر راو دي لهين سيجونس إسي ميلان جابس يجون قام إسير ميدان جيسي نه شفسو جان jechuun kitaabni dhiiroo waan dhiiseen qabu jee namni dhibamullee jiraachuu danda'a. Tana hunda ni haasawa. Sagaraa miila kamiin seentaa haasawaa waan biraa dhiisa. Maa farratnaa fil kitaabi min shay. Waan dhiisuun qabu warri hawaasummaa diinagdee jechuun siyaasaa roguma dhiisu jechuun gara jechuun biizinasii hogguu seentee roga dhiisuun qabu. Kitaabaa ja'a, qura'aanaa ja'a, hadiisaa ja'a. Gara dhaalmiyaa dhuftu waa hundi jechuunis wanni irraa irratee hin jiru jechaadha. Uffata maal ta'uu qaba olmeyni namaa maal ta'uu qaba bultiin maal ta'uu qaba kana hunda jira akkasitti jechuun karaa kana hunda deemi jira ammallee nabiin alayhi salaatu wasalaam kanuma faa ibsa godhanii immoo akka nama wajjin ergamaan rabbi takkaa dubartii harkaan dheen beeku jira alayhi salaatu wasalaam mee haala isaarraa jecha haadha manaa qabu mara danuu kana jecha takka harkatti laatee dheen beeku jira ergamaan rabbi wala khaadiman lee harkatti laatee hin beeku jira dubbiin jabduun dubartii dhalaa lama biratti jechuun ergamaa rabbi haadholee muuminaa lama biratti waan mudatee mana takkaatti keessummaan dhufnaan keessummaa ergaa rabbi dhufe jetteeti mana Aishaatti eenyu maqaan isii Safiyyaa na fakkaata yoon dongoruu baadhee jechaadha. jechuun nyaata keessummaan ogguusit dhufte gaa callisuu way jira ergamaa rabbii kana keessummaarra jira dhiiroo Aishaa tana mee haa gargaaru jetteeti khaadima isiitiin ergite. Nyaanni ol seenuu uleen irra bu'u cilaalaa dubbi asitti illee na laallatti naatu jechuun laamsheemo waaniin keessummaa dhabu jechuun keessummaa tana keessummaa nabiitiin keessummeessuun jechuun dhabee jaanii itti himammoo tuffiidha jetteetuma silaa wanni isaanii jechuun kaa wanni isaanii beekame waan isaanii san wanni isaanii itti ka'ee hinaaffaa jecha akkasitti jechuun qodaa yookiinis qorii nyaataa wajjin bashaq gootee cabsite anaafisi osoo taane maal deebisna taatee tanarratti maal deebistaan jedhe qaxxitaa galuu qabdi hajaartiin keessummaa protokoola qaburratti si qaanyeessituun galuun qabdu karoora isaanii garuu qabdi moo numa usta dhiiroo numa sabbartaa dhuguma rabbii sanitti. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إرجما ربي خيست يفكينا غاري إسنيف غوني جرجا ربي سبحانه وتعالى هجو خن إرجما ربي واولاني دفيتو ما يجعل إيجتشون يعني نياتان خفلما قرين جبتيس قري فياتين خفلمتي هاتي تيسني مفتة نهنافت الرلالنا فايلي هنجر مانشوف إرجما ربي عليه الصلاة والسلام مچان نياتا في ديسانيس يجون إسا قبريتش نياتا نفسن odeeffannoo kana mana kaan geessee akka ibiddan qabsiisneef ergamaan rabbi taa'e jeeni qorii Aishaa tafayyaa qabdu jecha fuudhee akka nyaanni san jechuun irraa nyaadhametti bifa sanitti mana kaan galchee haala kanaan fixee jecha. Nuti waan kanan geenyeef waa hedduu balleessaa jirra ramadaanni kana hunda nu wallaana roga jechuunis hawaasummaatiin jecha. Baatiin ramadaana
araarama akka namni olii godhu sanirratti ulamaa iyyamaa turan akkasuma akkasii miti masgida hundarraa jecha dhiifama olii godha warri mana murtii wal dhaabaa jirtan ollaan daangaa ooyiruu irratti wasana bootaa manaa irratti akkasumatti illee wal dhabbee lukkurraa ka'een wal dhabbee daa'ima jechuunis hin ballagin xixiqqoo tanarraa ka'een dubbii guddisee ollaan gargar citee jiru akka jechuun baatii tana sababeeffachuudhaan dhiifama olii godhan baatiin tun yaamicha dabarsaa turte tanaaf baatii jijjiiramaati jennaan jecha akkasuma baatii ramadaanaa tana namni jechuunis akkuma Sheekh Jamaal Abdullah Hassan ja'anitti waliyyii mana dhiisnee waliyyii barbaadaa turree jaan waliyyiin silaa dhaqanii isaan san bira dhaqanii ziyaaranii isaan kaddamanii rabbi irraa waa fudhatan haadhaa fi abbaadha jedhe manaa qaba jee namu waliyyi haddu'eef rabbi rahmataa godhuuf kajechuunis addunyaa tanarraa haadha abbootii keenya warra addunyaarraa galaniif rabbi haa araaramuuf warra addunyaarra jiran fayyaa fi umrii rabbii nuuf haa dheeressu saniif namni jechuunis fi haal mijjawaa hedduu keessa jiru akkanumaa wajjin haadha abbaa bakka isaan jiranii quban qabnes hedduu jira keessattuu namni baadiyyaa dhiisee magaalaa galee jechaadha ramadaanni kana si dammeessa akka jechuunis ni jiraami dawalii warningii akeekkachiisaa tokko bilbilanitti jecha ifaa jechuun konkolaataa ka yeroo adagaa jecha hazaardii gadhiisu ni beeytaniimi akkasanitti si dammeessa jecha haati ta'e akkamit jirti ka uffatee suufa uffatee deemu ka haati qura'aan baadiyyaa gurguru jirtu warnuma jirti na fakkaata yoon dogongoruu baadhe kajechuunis kophee qarshii meeqaa suufa qarshii meeqaa jaakkeetaa qarshii meeqaa shamiza qarshii meeqaa uffatu ka haati qura'aan gurguraa jireenya sii gaggeeffachuu jirtu numa jira ka abbaan jechuunis dongoraadhaan aduu kana keessa yookiin gammoojjii keessa rooba keessa caama keessa jechuunis ni jiraami dachii gaffaa wajji qabsoo godhu jiru tokko lamaa bitii bar kana si dammeessa baatiin ramadaanaa abboon kee eessa jira ayyoon ta'e eessa jira maal gooteef jechuun isaan sanitti tora oolte rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si gaafata haqa sirraa qaban gaafa ijoollee sitti aanan jechuun tajaajila barbaachisu si godhan ifii daaran si uffisan ifii agabuu bulan si nyaachisan ifii hirriiba dhaban si raffisan jarri kun galatoomuun qabu namni naman galateeffanne rabbi galateeffachuu hin danda'u jaa ergamaan rabbi namni naman galateeffanne rabbi illee galateeffachuun taa'u jaa saniif jechuun baatiin ramadaanaa baatii jechuun hariiroon nuufi haadha abbaa keenyaa wajji qabnu toluu qabdu ture jecha tolchinallee jeetii yaada rabbi nurraa haa qeebalu isa toliinsaa hariiroo haadha abbaa wajjin rahimaa wajjin akkasuma jechuunis gara rahimaatti sogguu dabartee akkuma jechuun hireeti hiree magaalaa rabbi si mude hiree baadiyyaatti yookiinis magaaluma keessa jirtutti hireen mana keetii mana isaanii jiraachuu dhabuu danda'a saniif maaliin gargaaruu danda'a haadha abbaa kiyya maaliin godhuufii danda'a akkamittiin hojii hojjetan kana irraa haffalleessuu danda'a yoo jechuun dibichaan qotan akkamittiin gara jechuun tiraaktarii jijjiiruufii danda'a yoommoo harka isaaniitti humnaan qotan akkamittiin jechuun dibootii bitaaf kunis bargargaaruudha akkasuma akkasii miti bargargaaru yookiin jechuun ooyiruma sanuu haayirtaa godhanii waan silaa irratu akkamittiin fandu godhee akka isaan ibaadaaf xiyyeeffatan akkamittiin godhaa waan jiru kana jechuun baatii ramadaanaa kana keessa barnoota hedduu darsee hedduu fudhannee jirra fakkaata. Fakkaatuma akkasitti akkuma reefu tana jeetti rahimman keenya kana hoo bakka jiranitti kiiloon takka ruuzni isaanii bira gatii qaba. Kiiloon takka hadiyyaan sukkarri isaan bira gatii qaba. Kiiloon takka soogiddi isaan bira gatii qaba maal irraa qoonnee fi jirraa jecha. Haboon sadarkaa haadhaati je ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam bakka haadhaati je habootee quba qabda eessuma quba qabda adeera quba qabda adaadaa quba qabda rahima kee khasitti aanu akkootee quba qabda akaakoo kee quba qabda jechuun kana laaluun barbaach bara amantii islaamaa tana baaraa bara namni fardii tana dhiiseeti kutee jechuunis bid'aafaa waan biraafaa karaa godhachuu tattaafata waajiba silaa rabbiin kaayee kana dhiisee jecha haadha jechuun ati ol kaatee salaata halkanii taajjuduma kana silaa ammaan tana halkan 27 jennu sumaa Allahu akbar je yoo bilbilli haadha keetii si bu'e salaata san dhiistee gara haajaa haadha keetii deemuu waajiba fardii qofan cabsine malee
sii sunnaa hidhate ummaan ta'e kootu ilma kiyya jennaan sunnaa san battalumatti murtee gara haajaa haadha keetii deemuun dirqama ta'a jechuun akkana ibaadaa jechuun kana barannee jirra baatii ramadaanaa kana. Baatii ramadaanaa ijisiisii sababeeffachuudhaan jireenyi keenya yookiinis baatiileen 10 hanga ramadaana dhufutti yoo rabbi gaa umrii nu dheereessee nu jiraachise jechaadha. Haga ramadaana dhufutti nuufi namni hariiroon nuufi namaa wajji qabnu bareedaa ta'uu qaba. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam namni amala gaarii, akhlaaqa gaarii, haala bareedaa gaarii qabaachuu ni jaan sadarkaa nama dhaabbachaa bulu kanuma rafaa bulu inni kun jecha. Sadarkaa ammaas nama soommanaa oolu umrii guutuu sanitti rabbi qixxeessaa jaan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Sababaa haala bareedaa qabaachuudhaan. Rabbiin Qur'aana keessatti maal jedha walaw kunta fazzan ghaliizal qalbii lanfadduu min hawlik. Akkanumattuu jaan hayyoonni hogguu dubbatan namni jaalallee siin jiru yookiin jaalalleen kee muraasa jaan. Qubbeen harkatti lakkaawama yookiinis kudhanan muraasatti lakkaawama. Isaanuma muraasa kanaa amala hammaattee if biraan oofin je diinni kee baay'eedha je amala baddee haala baddee diinan dabalatin je amala tolfachuudhaan diina irrista amala tolfachuudhaan jaalallee baay'ifattaa jechaadha. Islaamummaan tanatti nu ejechi saniif osoo nama jechuunis gara jabeessa qalbi jabeessa tiyya maleen taatu jau ana malee namuun beeku jau laalee yoo isiniin ta'e fudhaa yookiin kan dhiisaa yaa nama jau tokko jaba nama akkasii osoo taate si maddii yaa'an dilli akkanatti si jechuun sirra walii qabamu kana siitu haalli khilaafaa bareedaadha tanaaf namni si maddiin fagaanne akkas jedhee rabbiin Qur'aana keessatti dubbataa jechuudha. Haalli bareedaan iddoo guddaa qaba. Namni guyyaa qiyaamaa nat dhiyaatu je ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Iddoo kiyyatti teessoo kiyyatti namni dhiyaatu nama haala bareedaa qabu je. Namni narraa fagaatu immoo je nama haalli isaa badaati je. Kamtu sii caalale ati. Jechuun haala kee tolfattee ollaa nabii qubachuu nabitti dhiyaachuu sii wayyamoo haala hammaattee nabirraa fagaachuu sii caala guyyaa qiyaamaa. Salaanni keenya akkuma garuu golammata jira. Jechuun fardiinuu hanqina qabdi. Sunnaa halkanii gaa ramadaanu kana nu mijaawee afarsaa turre malee hanga ramadaanni dhufutti walittuu deebi'uun teenyu haala bareedaa yoo qabaanne immoo akka nama jechuun halkan guutuu ibaadaa godhee guyyaa guutuu if cancalee soommanaan ooleetti sawaaba sanitti qixxaawaa ja'an ergamaan rabbi kana tahuu barbaadda lamaan irraa filadhu. Saniif dhugaa namni sidira ni obsita obsumaan goola be addunyaa teetan kasi bare hanga yoomiitiin obsaa jettee qalbiin cabin hin amanne jaan ergamaan rabbi hin amanne yaa ergamaan rabbi eenyu jennaan namni jechuunis ollaan isan amanne je gabaabatti namni sharri isaa ollaan isan amanne silaayis eessattiin ala buluu danda'a ollaa kiyyaa abalu yoo namni je hasbunallahu wa ni'mal wakiil baddee baraati salaanni kee hin jiru soommanni keetis hin jiru bara waan abaluun ollaa abaluu rabbi na qubsise maal jaaniin maarree hiddiin ollaa agamsaa jaanisa kas jaanisa imimmaan irraan qoru jaan adaammiin ollaa agamsaa imimmaan irraan qoru jaan jecha hin amanne jaan ergamaan rabbi. Namni makrii ollaarraa amantiin qabaanne ollaan kee yoo nagiyaan sirraa rafuu dadhabe salaanni kee soommanni kee hin jiru jaan. Gama biraatiin ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam jechuunis dhufanii intaloo takka salaata soommana isii maal isii waa hedduu takka itti himan ergamaan rabbiitti dhaggeeffateerra ergamaan rabbi. Positive side kun jechuun cinaacha cimaa isii cinaacha gaarii isii. Boodarra ammaas rakkina tokko as kaasan buqqaasan jechaadha as gamana darban garee immoo gaa ergamaa rabbi duuba immoo maali egaa namni jechuunis waan tokko bar dubbatee waan san faalleessu garuu hogguu jee garuun tun maal balleessiti wahi balleessu deemti bar negatiiviidhaami negatiivii duubaan fide jedhe walaakin tu'zii jaaraha immoo jechuun isin ollaadha azaa gooti
hogguu kana ergamaan rabbii maal jedhe isii warra ibiddaati jedhe salaata danuu sanii wajjin soommana danuu sanii wajjin laale sadaqaa danuu sanii wajjin warra ibiddaati waan ollaa azaa gooton jedhe takka ammaas tabiraa bira dubbatan ergamaan rabbii salaata fardi malee sunnaan dhaqqabdu jaaniin soommana sanguma waajibaa ramadaana soommanuu malee sunnaa waan dhaqqabdu jaaniin waan silaa dalee durra waajibaata malee sunnaa quban qabdu immoo kun jechuun gaa fardii qofa qabdiiti sunnaarra ziyaadaan qabdu immoo waan gaarii waan biraa takka qabdi maal qabdi jennaan ollaa mataarra deemtiin gammachuun ollaa isiif gammachuudha gaddi ollaa isii gadda amaanaa ollaa ni jabeessiti tuni warra jannataati jeen ergamaan rabbi soommanni xiqqaatus salaanni duraa xiqqaatus sadaqaan duraa xiqqaatus dilirraa irra guddaan jeemmas ergamaan rabbi dilirraa irra guddaan dilii je zinaan akka jirutti dilii ta'uu kabaa'ira ta'uunis akka jirutti irra guddaan dilii nama jechuun ollaatti dubartii ollaatti zinaa godhu je ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam ilmaan ollaatti jechuun gariin gaa akka dajjaalfaa jiraa bar manuma tokko kireeffateetuma achumaa waliin dhodho'ee hawaa balleessuu jiraa bar irra badaan namaa ka ollaa kaa'inuu jecha saniif ramadaana kanarraa eega amata kanaati jechaadha hallayyaa keessaa baane san deebi'uu dhabuu jecha afoo inaa lillaa jenne faayiliin mana murtii cufne san banamuun qabdu jecha kasuma akkasii miti sabbarii sabriin fixiin jee bare sabbarii sabriin fixiin inshaallah rabbiin si badhaasa waa lamaan si fura rabbiin olluma silaa hirriiba si dhoorke sani idfa billatii hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أولما قرأ خراس سجورو سانكا أولما جاتشونيس أكاتي خران ديم نسيقولو سان نما أبصر السلام عليكم نما جاتا هجو جاتشون المان لكم سدني نجافت هجو ركون إسمو دته جاتشون إنمو أولان سان يوخي إسين سان إمو أرى إجتهت ما أزاسي قوتي أربانيس قوتشانيس جاتشا أتي تول تمدلك الراس الرانومان اللسانين كفل الدنجين فإذا الذي بينك عداوة كأنه ولي حميم بود ربين قلبنا مثلا كيسا مال غديچا ایمان قلبي خيسا بوسا صبري خلاليچ سانومات وكنا نما خنا چنقا نمني خن اكنت تولنت ولا ديرو انين كن قبري تي اكومتاتي الربود غوچا خنا راين اوف سيرا تدبرت ديفا منا غدي اني وان كنا دلغيچا سمات دلغي بر بد اس صبريتي يوخينو علمان سفر ربين اولو مسني بكسن جبه mana gurgurata du'aayiteeti rabbi si fure asiinis ollaa saaliha gaafa inni sibiraa ka'u imimmaanin gaggeessita ollaa badaa immoo gaafa inni ka'u hanga darsa gurratee deemuu hirriibaa'uun kaatu numa raftaati hin dhageessu numa rafta eegaa jechuun deemee ijoollee makiinaan fe'amtee hutee ni jettamoo hin jettu ollaa akkasii rabbi sin godhin ollaa du'aanillee biraa deemtu الدنيا تنرلي جتون أدبوه ربي سمرتيسو الله بكفجو فدرا الله خيجئ خجلته ستي ما تسن الله كسيته أباية الله إنك الله نما كسيته أبداتيس صبري الدنيا صبرين فتن صبري ملك حسابه وندندس وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون جا رب ما جابر غري خيسن غريدا مكريت انجرجه أباتا دبان الله برتا برسيسان درسا شيخان